show. Falmakiya falmata biya goota tujejjebe abbe lal bobo abo lal bobo. Waggashan tamadura ture milla qulla maraatoon gubbaatti fiiguudhaan seenaa kan galmeesse atleet Abbabaa Biqilaati. Itoophiyaa addunyaa guutuu irratti kan beeksise garuu ilmi Oromoo tokko Itoophiyaa keessaa qooda hin qabaanne isa duwwaas miti. Atleetonni hedduun Itoophiyaa biyyattii jedhamtu alaabaa Itoophiyaa addunyaa irratti beeksisuudhaan shoora guddaa taphataniiru. Garuu guyyaa tokko biyyattii Itoophiyaa keessatti seenaan saba isaanis dhaameen beeku. Hagayya 21 garuu seenaa adda dalagame. Lakkii utuu sabni koo hidhamu, utuu sabni koo beela'u, utuu sabni koo ajjeefamu fooqii ol ijaaruun naaf hin ta'u. Saba kooti wajjin rakkachuun anaaf ta'a, saba kooti wajjin dhiphachuun anaaf ta'a kan jedhe seenaa kan galmeesse atleet Fayyisaa Lalisaati. Ilma obbo Lalisaa hagayya 21 Riyoo bara 2016 irratti seenaa addaa galmeesse. Oromoo boonse, Oromoo beeksise, rakkoo Oromoo addunyaadhaan ga'e ilmaan Oromoo irraa galata guddaa qaba. Fayyisaa Lalisaa goota ija barbadaa eenyurraa dhalattee baddaa. Ilma Oromoo gooticha uummata Oromoo addunyaan beeksise. Galanni kee bilisummaa jedha. Qaanqeen show qabsoon itti dhufa. Falmakiya falmata biya goota tujejjebe abbe lal bobo abo lal bobo. Wanatoota biyya koo bilisummaa keenyaaf lafeen isaanii tape wayya lal bobo abo lal bobo. Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya. Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya. Kiiloo wareegama kaasuu Show.